Akka fuunee ashamaa hordoftoota keenya kun oduu keenya ispoortiin tibbanaati. Oduu keenya ispoortii tibbanaa keessatti diraamaa saansiroo fi kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Kilabiin warra Katalan Barseloonaan Inter Milaaniin tapha walakkaa xumuraan injifatamuun imalli isaa gara Muunikiin jalaa gufate. Tapha walakkaa xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa Saansiirootti kaleessa galgalaa taphatameen ambaasaaddarri Laaligaa Ispeen Barseloonaan ambaasaadara Siiriyaa Itaalii bara kanaa Inter Milaaniin galchii 4-3 injifatamuun tapha xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara kanaa otoo hin qaqqabin hafuun isaa mirkanaa'e. Kilabiin Siiriyaa Itaaliin Inter Milaan bara kana sochii gaarii agarsiisaa jiruun tapha deebii walakkaa xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa kanas deeggartoota isaa fuulduratti injifannoo gonfate Saansiiroo gammachuun dabale. Diraamaan Saansiiroo galchii daqiiqaa 21ffaa irratti dursaan Inter Milaan taphataa lammii Arjentiinaa Laawutaaroo Maartineez lakkoofsiin saaqame galchii rukuttaa peenaalitiin daqiiqaa 45ffaa irratti Misaa'eliin warra Turkii Haakaan Kalaanogloo dabaleen Saansiirootti abdii horee abdii Katalaanota boqonnaa dura dukkaneesse. Kanaanis Inter Milaan garaagarummaa tapha kanaa galchii lamaan bal'isuutiin danda'e. Ta'u malee dargaggoonni akkaadaamii Lameezhiyaa abdiin Katalaanotaa tapha boqonnaa boodan darantii qabuun rokkeetota gara karra eegaa Inter Milaan irra deddeebiin furgoggeessuun abdii warra Milaanotaa dhadhaa abidda bu'ee taasisuuf yaalani. Kanaanis galchii daqiiqaa 46ffaa fi 60ffaa irratti Eriik Gaarshaa fi Daanii Olmoo wal duraa duuban lakkoofsaniin Baarseloonaan akka bofa biyyoo siphateen ta'e lubbuu horate. Sana booda hojiin warra Kataloon injifataan lammii Biraaziil Raafaa'eel Diyaaz Beelooliin Raafiinan galchii sadaffaa Baarseloonaaf yoo lakkoofsisu diraamaan itti fufee Saansiirootti yaaddoon dhufe. Saansiiroonis abdii waan kute fakkaatus taphni idilee daqiiqaawwan 90 xumuramuuf yoo jedhu Firaansiiskoo Ayzerbii galchii lakkoofsiin boqoon warra Milaanotaa cabee ture ol jedhee Muunik millachuun eegale. Kanaanis Baarseloonaa fi Inter Milaan galchii qoodachuun dirqama ta'ee abbaan murtee taphichaa Saayiman daqiiqota 30 dabalanii tapha daqiiqaa idileen alaa itti fufsiisuuf dirqamani. Yeroo kana Milaanotaa milkiin tolee galchiin Daavideen Firaateesiin daqiiqaa 99ffaa irratti lakkoofsiseen diraamaan Saansiiroo xumura argate imalli Milaanotaa gara Muunik mirkanaa'e imalli Katalaanotaa gara Muunik abjuu deebii dhabde ta'e. Hordoftoota keenya oduun keenya ispoortiin dhibbanaa akkuma itti fufettee jira. Amma turtiin keessan waliin haa ta'u. Hordoftoota keenya oduun keenya ispoortii dhibbanaa akkuma itti fufetti jira. Amma turtiin keessan waliin haa ta'u. Tapha walakkaa xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa marsaa jalqabaa torbee darbee istaadiyeemii Emereetitti taphatameen Arsenaal PSGdhaan galchii 1-0 injifatamuun isaa ni yaadatama. Galchii injifannoo PSG taphataa lammii Faransaay Usmaan Dambeeletu lakkoofsise. Tapha kanarratti gareen Luis Enrique saffisa dabaluun gara fuulduratti ba'ee Arsenaalitti mataa boba'u ta'e. Keessumaayyuu sochiin Masuur Usmaan Dambeelee to'achuun ulfaate garee Maayikil Arteetaaf dubbiin hibboo deebii dhabde ta'e. Kanaanis abdiin kilaba warra London dhukaastotaa gaaffii keessa gale. Tapha marsaa lammaffaa har'a galgala istaadiyeemii PSGtti taphatamuun akkuma Los Blancota dhaadannoon Arsenaalotaa rimoontaadhaan ta'e. Ragaan seenaa akka agarsiisutti PSG fi Arsenaalis waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaaf keessummaadha. Godambaan isaanii dheebuu baroota waancaa gurra lama Shaampiyoons Liigiin qoramaatiin jira. Egaanii hordoftoota keenya dubbii salphaa miti. Dubbii mammaaksaati. Wal galaafachuun hin oolu dubbii maasegamaati. Har'a galgala kiribbeen xurumbaa afuufamtu tokkoof gammachuun tokkoof gadda taati. Kanaanis gareen milkiin toleef tikkeetta muratee gara Muunik imaluun Allianz Areenatti Inter Milaaniin falmata. Gareen milkiin gamteef gadoodee maraata. Hordoftoota keenya taphni Shaampiyoons Liigii Awurooppaa bara kana caamsaa 31 bara 2025 istaadiyeemii Baayern Muunik Allianz Areenatti xumura argata. Maarree kilaba deeggartaniif carraa gaarii hawwaa oduu ispoortii har'aaf qopheessinee goolabuuf dirqamna. Turtiin waliin qabaattaniif galatoomaa. Waraabulaa deebanaa.